gonzani senan dawama botati nafsuni inji fajjira nubsin dabnu mami dini kaysaya char tirurti tadagni gogoge aiti tebiyeti warga meira inni milchine ummata damase so zedam zoti nuhurdu faja dandi wakasati Dandi bulagare warragan gudifna isim fana gore kayo singkesan sayo miram fana alaba oromo walan sonol kamna dini kay sayahe char tirurati aiti tebiyeti warga meira innim biqilchine ummata dammakse sosoobe qabsooti nuurdu faajira dandi warraaqsatti nigaha legend Elmo Ali fayyar gad umri dheeradhu Elmo Ali yoyya bagana gaan dhuftan dhiyaadha ol dabrata akkuma aadaa keenya akkam jirtan jirtu walii dadachaane jirra akkami olmaan waan hedduu deemaa jira giddiin hiriira nu baay'achaan nama ajjeesaa deemuu jira kaafamuu dura taa'a ijoollee Presidenti mana murtii Oromiyaa dura taa'a fi ta'ana isaa kaafamuu sarara dubbanna ajenda tokkoffaati inni lammaffaa waa'ee duula bilxiginnaan ummata giddiidhaan baasuudhaaf keessattuu Harargee keessatti ummata wal afaan deebi'anii waan deemaa jiru sanirraa odeeffannoo isinii kannina irra buusaan ni jirti nuti ajendaa lamaan deemaa jirti intalan gizee hunda ajendaa lamaan deema ajendaan sadii yoo ta'e yeroo dheerata waan jedhee yaaduuf ajendaa lamaan tan isinii qabee dhufa yoo guyyaa qabaate yoo waajjii jiraatan irra buusaa isinii fidee dhufe arralle irra buusaan teenye ni jirti jechuudha irra buusaan ni jirti sangootaaf irra buusaan ni jirti warra shurufka maali warra furushkootaaf arralle irra buusaan ni jirti anoo irra buusaan tun hedduu isinii mo'iti akka isinii mo'itiniin beekaa anis tanaafiin boodarra godhaa jechuudha akka isin walii qoqqoodanii walii haamtanii dhuftanii bakka takkatti dhaggeeffannuuf walii qoqqooda irra buusaan teenyaas akkuma aadeeffanne sanitti bareechitee jirti arralle waan babbareedduun isinii dhufnee jira walii daddabarsaan isinii jaa baga nagaan dhuftanii amma oduu babal'inaatti fufna jechuudha abiyyaati waan takka tasii dhaamnu jira oromootu dammaquu dide malee nuti oromoo ganamaan harfa namni kun beeytanii namichi kun amma namni jala harfaa bu'aa jira malee silaa akka isaatiin namichi kun nu kuchiisee khe oggu takka rifeensa Teediroos nu galcha oggu takka maali maqaan isaa maali wanna matarra kaatan kana maali maqaan isaa biyya Neezerlaand irraa kakalee galcheessuun maali baga gammaddan aboo maqaa isaa na barreessaa gaafaan amara hunna dhibaa xiqqoo maali inni maqaan isaa zawd maali isa maqaan isaa zaw sagaleen tee ni jirtimi maali wanna matarra kaatan tana zawgi moo zaw whatever waa mu fedhaa ta'u isiisan arranta Neezerlaand irraa isinii galchine jira baga nagaan gammaddan nuun jee nuti garuu dhumaa jira Harargee keessa kan yoo imagine dheengadda gaafa kaan rifeensa Teediroosiin galchee jira guyyaa kaan maarreen godhe jira saniin godhe jira namichi machooftee jirti kaayyoon namicha kana akkuma laalaa jirrutti Soomaaliyaan arrantana tasgabbii qabdi mootummaa mataa ifii qabdi Tigraay akkasumatti mootummaa mataa ifiitiin nagaan tasgabbii qabdi waraanaa fi qopheessaa jirti waan isin dhufuuf ifirraa dhorkuuf qophaa'aa jirti bakki biraa hundi nagaa qabdi jechuudha bakki dirree waraanaa ta'uuf deemaa jirtu jeeqamaallee jirtu naannoo Oromiyaa qofa jechuudha
naannoo Oromiyaa namni jeeqaa jiru Abiyyiitu jeeqaa jira. Isaa fi Daani'el Kibritii fi ergamtoota isaa akka taayee danda'a warra garaaf bulu kanaatu Oromiyaa jeeqaa jira jechuudha amma yeroo ammaan tana kanatti. Garuu Oromiyaa jiisuu gisee ja'an dheengaddallee viidiyoo kana irra deddeebinee dubbannee jirra. Viidiyoo kana irra deddeebinee dubbannee jirra. Oromiyaa diiguu jechuun dachii bakka lama adda baqeessuu yookaan dachii tattaraaruu akka ambaashatte jechuu miti no. Oromiyaa diiguu jechuun caasaa diiguu. Caasaa oggaa diide caasuma haa fokkottu haa dulloomtu waan feetaatellee caasaa jirtu san gaafa diide caasaan sun diigamtee maaltu dhufu okkora ka'aa wahii walibbuu jira waan hedduu dhufa jechuudha. Takkaa namni abjuu qabu abjuu isaa san guuttachuudhaaf arra ka'ee Oromiyaa tana baqeessuu jechuudhaaf doozar fudhatee bakka lama Oromiyaa baqeessuu miti. Caasaa diiguudha. Caasaa sabboonummaa Oromoon galgalaa ganama waggaa 50 elamoo qilxuufaa xiroo irratti yeroo duraaf qawweettidhaan khasooreessi jaarraa abbaa gadaafaa rabbi rahmataa godhuuf isaanilleen gaafa lubbuun jiran qawwee kaafate innilleen qabsoo tana hedduu osoo irraa waywaatanii osoo wanni jaanii akhira galan jechuu arra manguddoon tununti. Arra qabsoo isaanii tan namni dhaamsuuf namni haquuf deemaa jiru Abiyyi jechuudha. Abiyyiitu qabsoo elamoo qilxuu fi jaarraa abbaa gadaa Taaddasaa Birruu hundi isaanii itti falmatanii asiin gahan. Jeneraal Waaqoo guutuus dabalatee hunduma isaanii jechuudha. Sinigalee soo qabsoo tana arraan tana haquudhaaf sabboonummaa nuti Oromiyaa gajjaarra jennee galgalaa ganama asirra waywaannee Itoophiyaa keessatti nuti gaafii sabaatu dhiitame jennee galgalaa ganama asirra boonyee deeffachuu qabna jennee arraan tana nuti dubbachaa fi jiru dhaabbachaa fi jiru tana namni galgalaa ganama Daani'el Kibritii hojii ta'uudhaan waan kana jiisuudhaaf የዘውግ ፖለቲካ ወይም የምን ፖለቲካ ቹ የዘውግ ፖለቲካ ወይም የብሔር ብሔረሰቦች ፖለቲካ ወይም የዘር ፖለቲካ ጀቹዳን አጥላለውዳን ገልገላ ገነም በለይሱዳፍ ከደማ ጅሩ ነምበር 1 ከታርጌት the biggest elephant in the country is ኦሮሚያ ቹላ ኤሌፋንት ጉዳ ከነ ጂሱ ቀምና ጃኒ ሙረተኒ ኻኒ ጅረን ኤሌፋንት ጉዳ ከነ ከሚ ጂስና ዮኻን አርበ ጉዳ ከነ ከሚ ጂስና የሮጃን ካካ አብይኹን ኸሎ ሆላ ኡፈቴ አናቱ እስኒ ጋሪዳ አና ከነ እስኒ ጎደ ጂኤ ኦሮሞ ጉባን ተርካንፈቴ ኤርጋቺ ገሌ ቦዳ አራንተን ኸሎ ሰንፍራ ባሲ አከየይቲ ኦሮሞ ተነ በከው እንደኛ አቻ ጅረ ጭኒና ጅረቹ በከው እንደተቹ አራንተን ኦሮሞ ጀቹን አፋን ኦሮሞ ዱበቹ ቆፋሚቲ ilaalchi keetillee Oromoo si godha hagam takka akkaati Oromummaaf quuqamtu hagam takka akka Oromoo taatee sheep taate hunundi Oromoo si godha beeka haalli ati itti Oromoodhaaf quuqamtu hedduu murteessaadha akka itti guddatees hedduu murteessaadha hagam takka Oromoof dhiida hagam takka Oromoof hirriba dhabdaa hunundi is very important arragaa namichi kun addaggeen yookaan adawwiin Abiyyi jaan kun adawwiin muslimaa yookaan adawwiin Oromoo kun adawwiin qabsoo Oromoon asin geesse abbootiin teenya falmatte asin geesse tana haquudhaaf galgalaa ganama akkamittiin irratti dalaga je'ee nu sobee addunyaas sobee maadaaliyaa udaan ajaa'usan fudhatee arraan tana nu afaan as garagaleechuu maal gochuudhaan caasaa gaafa Oromoo protestiin hayyoonni mana hidhaa jiran khaanis Eertiraa ture khaanis aktivistoonni biyya alaa turan gaafa san lammatti gaafa lammaan ummanni keenya gooftaan keenya ummata keenya jedhu waliin dhufuudhaan tiim lammaa jedhame amanamuudhaan edda inni gaafa sanuu waan qopheeffataa jiru jira jechuudha. Akkuma gaafa san isaanii kanninuun eenyu namni dura aantummaa qeerroodhaaf garse poolisii Oromiyaati. Poolisiin Oromiyaa qawwee dha'uu dhiiste ka dura taa'aa irraan tana aangoorra ari'an poolisiin Oromiyaa sun warra akka gootawwan ilaalamu keessaa tokko jechuudha. Warra qawwee ilmaan Oromoo tokkosuu dhiise. Xayyibaanis akkasitti warra dalagaa turte maali Shaashamannee irratti gaafa kantiibaa turte akka malee dalagaa turte jechuudha. Shaashamannee namni demoogiraafii jijjiirata xayyibaadha. Gootummaadhaan namni dalage. Akka goota dalee fuudhanii itti aantu taate isaa soo kanaaf maaltu ture kana keessa adeemsa kana keessa maaltu dhufe manni murtii kaafame jechuudha. Manni murtii gaafa wayyaaneen nama keenya fixxu ni kaafaman eenyu ijoollee amma arraan tana kaafamte tanaani isaan bakka buufaman jechuudha. Isaan kun biyya alaarraa galan. NGO da ijoolleen tu yaangiidha NGO keessa dalagaa maal fakkaattu qaban dalagaa bareedduu qaban osoo kana qabanii watawwatanii akka Mahammad Adamotti hoottuu si galchinaa jedhanii galchan jechuudha. Mahammad Adamoolleen gisee galee maal jee ani miidiyaa walabaatiin dalaginaan lakki ati kafeenu akka nuti ergannuuf jedhan haya kute kun kuchiisan lammaan kute xayyibaan kutte poolistichi koomishinari guddaan kute arra eenyu jira harka dhiigaatu jira achirra arra koomishinara harka dhiigaatu poolisarra jira arraan tana isa kanama qaata nama ajjeesisutti seenee jechuudha.
arrantana maal barbaadan maxriyaa baasuudhaaf abbaa fedhan hidhuudhaaf abbaa fedhan ajjeesuudhaaf mana murtii isaan barbaachisa arra manni murtii gubbarraa ilaa even godina magaalaa Cirosanitti illee agartan gaafa kan warra maallaqa nama qabsiisan so maal godhu jira Abiyyi erga kana diige laal dhaaba diige jira already dhaaba opidoo jaan haqee jira addunyaa tanarraa for once and ever haqee jira kuchiisee jira dhaaba biraatu jira ka inni jaarin yookaan ka wayyaaneen hin jaaratin ka if jaarte ka ilmaan oromoo qulqulluun jaaratan ha yeroo lee fudhatu malee akka abaa'oo akka baabaa'oo fi kaafaa'oo faa jiraachuu ta opidoo jettu ta ihaadig jaarrate san Abiyyi kuchiisee jira isi Abiyyi suutaan diigu jira oromoo diigu jira gizee jedhu namni dhagahu Itoophiyaa keessatti inni Itoophiyaa takkitii lumuxii barbaadu san bahar barri asin wanna hargeysaarraa itti baafachuu fedhu kan arrantana deengadda ijoollee tana kaasee jira jechuun wanni Oromiyaarra kun godhamu maaliifi ijoolleen tun ijoollee alarraa galte ijoollee inni jiyoo keessa dalaydu ijoolleen mana murtii pirezidaantiif itti aanaalleen jechuun warra aantummaa sabaa qabu warra noo ja'an jechuudha koottaatii biltsiginnaa ta'a ja'aniin noo ja'an ni didan nuti paartiitti hin dabalamnu ja'aniin eenyu kaja'u pirezidaantii mana murtii Oromiyaa dura ta'aaf itti aana biltsiginnaa ta'a lakkii nuti hin taanu nuti ummata keenya sarfu goona ummata keenyaaf hola baandaleeyna nuti hin barbaannu ja'aniin jechuudha oggaa kana Abiyyiin erga didan je'ee kaasee jechuu achirra eenyu fidachuu deema nama isa ajajamu akka Shimallis warra Shimallis gartaniimi dheengadda nafxanyaa bakka tana je'ee irreecharra dubbate guyyaa kan Abiyyiif sagadu sanga kunis sanga akka Shimallis dheengadda nafxanyaan asiin nu cabte je'ee gaafa kan Abiyyi kiyya je'ee miilarra kufee Abiyyiif sujuudu kun kakka isaa kana fidachuu deeman jechuudha arrallee mana murtii irratti Oromoo xiqqoo nu caccabsaa jiran paartii kuchiisan haa fokkottu haa hammaattu waggaa 27 maqaa Oromoo qabattee achi teessee qubee afaan Oromoo qabattee achi teessee opidiyoon gaafa wayyaanee jala jirtu irra kabajaa qabdi arra gaafa isin namicha abbichuu jettanii kanarra opidiyoon gaafa wayyaaneef ergamsan irra kabajaa qabdi anaa isin hima sirriitti kabajaa irra qabdi at least afaan Oromoo kutaa takka irra kabajamee deemaa ture maqaa oo qabduuf keessa qabatanii dhaaba kana qabatanii taa'aa turan kanuma diina wayyaanee san jala turan arra maqaan oo sanis kutee kasilaati arra abbichuu jettuun kun arraan tana kutaa takkarraa afaan Amaaraa baradhaati duudhaa fi afaan Amaaraa aggaariitti baradhaa guddadhaa ni baratanii je Afrikaan dansi dhaqee sanuma haasa'e jechuudha tana gizee hunda deddeebinee irra jenna soo kanaaf arraan tana addaggee yookaan Abiyyiin maal godhu jira Oromiyaa caccabsu jira jaalannu jibbinu wallaggarra command postii kaaye gujirra command postii kaaye warra garaaf bitamu warra furushkaa nyaatu akka sangatti warra furushkaa nyaatu asiin duula walii bansiisee akka kutaan kun ignore godhamu goosee jira jechuudha waan lafa jala harka dheeraa qabu kun warrootiin abbootii gara arraantan iyyan warri arraantana galee iyyaa jiru kun warra lafa jala harka yeroo dheertu mootummaa kanaa jiidhata walii qabaachaa ture dalagaa ture jechuudha basaastonni kun yookaan basaastuun mootummaaf dalagaa turte sagalee ummataati jette asirra teessee ummata sobaa turte tun turte arraa miti harkisii dheeraa bubbultee jirti jechuudha soo maal gochuudha akka ati ignore gootu wallagga gujii wallagga ignore gootu sanbooda arraa harargee dhufanii jechuudha sini galee soo kanaaf arraan tana Abiyyiin baga gammaddan zuufaaniin isinii dhufe Nezerlaandii irraa je'ee zuufaaniin akkoo isaa habaddu addunyaa tanarra zuufaaniin feenu nuti zuufaaniin isinii dhufte jee afaan Oromootiin baga gammaddanii zuufaaniin Nezerlaandii irraa dhufte ni beeynaa bar osoo beeynu sareen osoo beeynu hubaa wajjiinii jette jan gawwuman nu fixee jira akka nuti waan takka hin beekne nu fixee jira zuufaaniin kamaaliiti gama tokkoon arra sinodosiin ummata Oromiyaa beeta kanat ariisa zufaanii Amaaraa saniin nu dhaaddata asirratti kun tuffiidha tuffii Oromoof qabu Oromoodhaaf tuffii qaba amantii muslimaatiif tuffii qaba jechuudha arraantan namichi kun soo kanaaf arraantan zufaanii isinii dhufe jee arraantan Neezerlaandii irraa ka dhufe afaan Oromootiin nu barreessaa jechuudha soo kanaaf Oromootiyya tokkummaadhaan yeroon fincillee kaanu yeroon isii geessee jirti yeroon tokkummaadhaan kara hundaan alaa keessaan tokkummaan kaanee fincillee mootummaa kana kokkee qabne Abiyyi
funyaan isaa lafarri nu gahee jira. We have no other choice. Choice biraan qabnu. Filmaataan eeggachuu hin qabnu. Garuu iyyansa nuti kalee fidheen gadda iyyaa turre dhaabotiin Oromoo abbaa ofii baabaa ofii kun hundi tokkummaadhaan paartii seennee waliin deemna jaan waliin dhufanii mari'achaa jiran kun waan gaariidha eegala gaariidha hedduu isinirraa gammanna please ammallee iyyansa keenya nu dhagaa nutiin asirra iyyinu kun haraara iyyansaa qabaanne yeroo nurra haftee takkaa waan ni taaneeti miti takkaa faayidaa addaa arganneeti miti at least akkuma walirra dhageetii qabnuun haa sagalee walii taanuu ummanni keenya wifi speedii qabu kanan qabu sagalee akkana walii ta'uu hin dandeenyu hanga dandeenyu barreeffamaan kaan viidiyoon dubbanna sinigale so kanaaf arraan tana dhaabotiin teenyas walit dhuftanii tokkummaadhaan waan kana labsii yeroo hatattama mootummatti erga akka command postiin qabu akka ajjechaan Oromoo irraa dhaabbatu waan kana hunda godhaa waarnii gannaaf yoo kana dide ummata Oromoo dura maqa isinillee Oromoo dura maqa Oromoon akka beeytutti warraaqsa isii haa offattu yoo feete mootummaa kana jiiste biitti sun yoo feete mootummaa malee haa jiraattu feetu mootummaa qabu feetu haa dhiistu abbaa feete haa kaayyattu warraaqsi duraanuu isiin beetu so kanaaf akka dhaabatti isinilleen dirqamni isinirra jiru paartiilee Oromoo sadeen xalayaa dinniinaa tadhumaa erga abiyootitti xalayaa dinniinaa tadhumaa itti erga daasee tokkummaadhaan barreessaati itti erga miidiyaa irratti asbaati ummataaf kiliir godha ummataaf dubbadhaa hoottaati ajjechaan haa dhaabbatu command postiin haa ka'u naannoon biraan egeefti maaliif Oromiyaan qoftiin dirree jeequmsaa taati kanarratti ergaaf yoo didan ummata baasullee mirga qabdan yoo feetan ummanni akka kanniisatti itti dhohuu danda'a jechuudha abiyyi guyyaa sadii qofa feeti Oromoon abiyyi firraa kaasuudhaaf yoo isin haala itti ergaati warningi dhumaa ergaati nuu haa ajaannu ya dhaabsisi waan Oromoo irra deemaa jiru kana dhaabsisi jaan yoo dide ummataaf aboonu dadhabne jaati ummata irratti dabarsa maaliif ennaan filmaata abdatanii rafuun hin barbaachisu ammaan booda filmaata rafuun hin barbaachisu itti deemuu qabna kanaan isiniin jaa talamaffa ajandaa lammaffaa waa'ee duula bilxiginnaan Harargee keessatti argaa jirta waan deemaa jiru dadarirra waan deemaa jiru halee arraan tan ammoo awwadaa irra waan deemaa jiru ni gartan baddeessa irra waan deemu ni gartan Harargee irratti ummata giddi warri dirqiidhaan ummata dirqisiisaa jirtan dhaabbadhaa ummatarra warrootiin warra furushkaa nyaatee hoteela keessa taa'ee ergamaa jirtan kaayyoo bilxiginnaa bakka hangeenya jettanii socho'aa jirtan dhaabbadhaa ummatarra Harargeen nama isin namicha gabrummaa jala nu deebisuu deemu namicha Oromiyaa jiisee Itoophiyaa takka deebisuuf deemuuf nama harka kannuu miti tana ni beeytan isin tana akka gaarii beeytan giddiidhaan kotta abaluu dhufa kijibaan kana dhufa santu dhufa jaanii ummata baasanii Shaashaman irratti illee akkas ture jedhan xayyibaa faa dhufa kotta jaanii ummata sobaan baasaa jiran jedhan gisee dhaqan ummanni wal afaan bu'e jechuudha bilxiginnaan ummata giddiidhaan dirqisiiftee baasaa jirti kotta waan akkana gootan waan akkasii gootan jaanii ogaa bahan wal afaan deeban jechuudha so kanaaf ummanni yoo barbaade deeggarsa jechuun jaalala jechuun dura namni useetuma dirree qullatti usee deeggarsa jedheen deemu dura namichi ati deeggartu gabbuu qaba nuti qabeeynu akkasi nuti Ameerikattis qabeeynu Donald Trump ni dhufa magaalaa teenya magaalaa taan deema olii gad deema dheengadda Juhaar Baqqalaa eenyu Maraara ummata keessa gabbu'anii deeggarsaaf deemaa jiran maali deeggarsi faashinni amma dhufe kun ka abbaan hin jirre bakka abbaan hin jirre deeggarsa dirqiidhaan kaabinee fi kaadireen nama baastee uleedhaan nama baastee koottaa baha yookaan waan akkanaa isin goona jaantuun tamaali hin beenyu nuti yoo deeggarsa bilxiginnaa barbaaddan abiyyi mataan isaa gabbuudha awwadaa abiyyi dhaqu abiyyi gabbu'ee kaabinoota isaa wajji maali eegduu qabame maaltu sodaachisa Hararis dhaqu Direedawas dhaqu bakka hunda dhaqu maal isa duuba diggisi maal nama dachii kutachuu deemu jira deeggarsa bilxiginnaa deeggarsa is nonsense useless nonsense sensi namaa kan wanni godhaa jirtan sensi namaa kan jiru namni tokko isinii dhagahan jiru isinii bitamaan jiru yoo dandeeysan yoo onnee qabaatan namni deeggarsa barbaadu dura taa'a paartii saniitu deema dura nuti kadhageenya addunyaa irratti akka seera addunyaatti illee deeggarsa barbaachise ni dhufa dura taa'a ni dhufa dhaqeeti bar isaan akka isaanitti nu shawwaduuf teesti godhu isaaniiti deema abiyyiitu maal jabeeta
dheengadda jimmarrattis nama ergee laale bakka inni jiretti barfa qophaa'u bakka inni jire teest godhama jechuudha deeggarsa abii jaamee bakka inni jirre baha harargeerattis teest naa godhaa jee bakka nan jiretti yoo namni heddummaatee bee niin dhufaa yoo immoo naan bahin niin hafaadha wanni biraan jirtu so tiraay godhan namni bahuu didee jechuudha namni bahuu didee irra naqe wal afaan deebee deemaa jaaniin isin abbootii garaa jaanii wal afaan deebanii hokkorri ka'aa jira jechuudha ammaan tana hin baanuu ni baatan hin baanuu irratti lolli ka'aa jira harargee keessa hin baanuu jechuudha hin baanu nuti biltsiginnaaf yookaan Itoophiyaa takkitti ahdaawii namicha deebisuu deemuuf hin baanu jaanii morman jechuudha hiriirri deeggarsi jaan hiriira mormii deebi'ee jechuudha hiriira mormii biltsiginnaatti morman ta'ee jira jechuudha kun waan bareedaadha daleedan fayyaa argadha thank you so much morma bakka jirtanitti yoo barbaade abiyyi mataan isaa haa dhufu abiyyi mataan isaa gabbu'ee finfinnee keessaa gabbu'ee ililliif muka baasuu dhiisee gabbu'ee haa isin bira gabbu'u deeggarsa yoo barbaade akkasii garsiisa kana nuti qabeen hasanii ala usaniitum akkanumatti dirruma qullatti bakka namni hin jirretti bakka abbaan hin jirretti deeggarsa maali deeggarsa bahuun hiriira bahuun maali deeggarsa hay maaliin ta'ee je abiyyi maaliif deeggarsa bahuun barbaachisa mee nutti hima abiyyi maaliin ta'ee waan je'eefi deeggarsi baha manatti himame moo kaafaa uummanni waan beef bahaadha dirqiidhaan no hin jiru wanni akkana seensii namaan kannu ta duraan dura abiyyi mataan isaa gabbuu qaba dhaquu qaba warri bilxiginnaa ifin jettan hoggantoonni keessan gabbuutaniiti uummanni hoggaa isinii bahuu laalla jechuudha because baalee irratti jalisii eebbisiiftanii qaanfattan nama qubaan lakkaamu isinii baanaani footoo uummata kaanii fuutanii dhaqatan ni salphattan namni bishaan si eebbise caala namni irraa buqqe namni itti irraa ajjeefame garafame akkam jeessii baa biyyiif osoo baalee irra bishaan eebbisiiftuu gaafa kan siin bahin namni akkamis sii baha so agartee jirta ati from 100 to 0 deebitee jirta oromiyaa keessatti oromoo biratti fudhatama dhabdee jirta that's it 100% fudhatama dhabdee jirta ummata karaa amantiitiin isoo dhufte ummata muslima oromoo biratti no muslima Itoophiyaa guutuu bira fudhatama dhabdee jirta amma immoo ortodoksii oromoo birattis fudhatama dhabaa jirtaati yes because oromiyaa beeta kanatti sharri Daani'el Kibratiif isin keessaan ooftaniini akka wanni kun hin jaaramne irra dalagaa jirtan jechuudha kanaaf ati bakka hundarratti bakka irra dhaabbattuun qabdu bakka irra jettuun qabdu so ati ammaan tana akkumaan kalee jeesan ummanni cuqaalamee taa'aa jira ummanni yeroo xiqqoodha sii kanna abiyyi dhugaan siima sii dubbee hin qabne sii baakaabbii hin qabne sii paartii irraa dhufte saba irraa dhufte oromoon irraa dhufe jettu gantee harka darbitee kophaa dirree cacahaa jirta eliitii nafxanyaa wajjin yookaan Daani'el Kibra wajjin cacahaa jirta isaan wanta harkaan qaban warri eliitiin nafxanyaa warri ahdaawii siraati amanan warri Itoophiyaa takkatti amanan wanta harkaan qaban naman qaban harkaa Itoophiyaan 99 or 90% amma yeroo amma even Amaarallee dabalatee namni gaafii sabab sablammootaati jaa jira dimokiraasii yookaan federaalizimii sabab sablammootaa malee wanni nu baasu hin jiru jechaa jira oromoon akkasii amanti warri dabuubii akkasii amanan Somaaliin akkasii hundi akkasii amanan jechuudha kanaatu isin farshaansaa jira kanaatu mataa isin garagalchaa jira itti fufaa jechuudha so kana ajjechaan wanni ammaan tana deemaa jiru hokkaratti jijjiiramaa jira deeggarsi keessan gaafa Juhaar namni takka mixiin takka hin duune mixiin takka lubbuun mixii namni irra ajjatee hin jiru namni ajjeefamuu dhiisiiti namni takka kanatti namni qubaan nama bu'ee jiru akkasiin namni miiliyoonaan magaalaa garitti miiliyoonaan namni bahee gammachuudhaan hoggantoota isaanii simatanii gammachuudhaan akkasi galan jechuudha maali isin bakka abbaan hin jirretti bakka kanniisna mootiin hin jirretti kanniisnii fi wali bu'u maali wanni akkana balaan akkana maali hay abiyyin jiru maali wanni deeggarsa jaanii dirqiidhaan odaa keessaa namaan baha baddeessaa keessaa namaan baha dadar keessaa namaan baha maali keessattuu bakkuma isaan godhatanitti dhaqanii haya waajjira caccabstan namni isinii deebisaa isinii kan nu dide kaan gubsiiftan namni isinii deebisaa amma moo giddiidhaan moo hay bar namni giddii ni miti bar namni onnee seenuu qabda onnee nama biyya jechuun nama jara keenya nu isiniif himnaame yoo isinii gale dhaggeeffadha furushkoonni biyya jechuun onnee namaa tana laan dura nama bitatta erga onnee namaa san bitattee nama kana ajajuun sin dhibu nama kana uleedhaan kaasuun dandeessu waan onnee isaa keessa hin jirre onnee namaa keessa hin jirtu bilxiginnaan baatii shani dhalatte baatii shani du'uu deemti waa takka isin qancartuudha nutriishina waan hin qabneef jechuudha kanaafi arraan tana ummata giddiidhaan baasaa jirtan maaliif dirqisiisuun barbaachisa hin barbaachisu maali dheengadda namni dirqisiifame bee yeroo ciroo dhaqan yeroo harar dhaqan yeroo dirree dhawaa dhaqan dadar dhaqan
akkasumatti arsii keessa deeman baalee keessa akkasitti babal'inaan deeman kana nama dirqisan noo namni itti yaadee kiiloomeetira meeqa deemee jawaar keenyaa dhufee Profeesar Mararaa dhufee hayyoottan keenyaa dhufe jee ifiif yaa'ee itti dhufa hay bar gudii amma bar dirqiin baha isaan sochoosuu dhoorkanii ifi immoo dirqiin nama nu baajanii uleen namatti seenan jechuu hidhaa fi uleedhaan shame on you isiniin jennee jirra jechuu qaanyi saalfadha ummata namicha dheengadda madaaliyaa san fudhate jettan namicha abbichu jettaniin yeroo ummanni akkana isa tufe saalfiin kana dabarte maaltu jira qaanyiin kana dabarte maaltu jira xiqqaanyi kana dabre maaltu jira hin jiru namicha waggaa lama keessatti oromoon bakka bu'a jee achi dhaqee madaaliyaa addunyaa sobee oromoo sobee biyya ollaa sobee kijiba namni addunyaa tana hanga abii kijibu hin jiru addunyaa tanarra namni addunyaa tanarra ummata oromoo shawwadee Itoophiyaa guutuu shawwadee biyyoota ollaa shawwadee addunyaa guutuu shawwadee madaaliyaa fudhate as deebi'ee as garagalee ifiif maayikiraafoona dura taa'ee wal fixaa namaan jedha kun maal nama nageenya buusu kun nama hokkara nama buusu jechuudha soo kanaaf namni akka isaa addunyaa kanarra kijibu hin jiru namni akka isaa gantuun hin jiru addunyaa kanarra dhugaa walitti himna kanaaf arra oromoon guutuu tuftee dirqiidhaan uleedhaan namaan baajan keessattuu harargeetu uleen isinii baha fayyaan qabdan isin harargeen dhumtee dabarti malee uleen isiniin baatu you are testing wrong place bakka wrong ganaa gana isiniif hin dhufu warra furishkoota harargee bakka buune harargee bakka buute abada sanga siitu harargee bakka bu'a soo kanaaf akkasitti abiyyi kiyya saalfachu jira bilxiginnaan bishaan dhuydee akka saamuna baqaa jirti daasee namni jibbee jira moora aduu kaa engartanii moora gizee aduu kaan akkam kanuma useetuma baqu bilxiginnaan akka moora baqaa jirti fudhatama dhabdee jirti ummata keessa onnee ummata keessa baatee jirti onnee eenyu kee jirti onnee abbaa gara warra garaan dura dhalate warra furishkoota qofa bira jirti jechuudha bilxiginnaan taana jechuudha soo kanaaf waa lamaan kanarra dubbatee haajiin dhalan arran tana waa'ee kaafamuu pirezidaantii mana murtii oromiyaa dura taa'afi ta'ana maaliif kun nu ammallee hidhatti nu guuruu fi nu ajjeesuuf waan abiyyi godhaa deemaa jiru itti aanee ummata dirqiidhaan uleedhaan baasisuu kana dura dhaabbannaa tokkummaan fincilaan dura ka'uu qabna jechuudha oromoo ka'uu qabda falmachuu qabda mirga kee karaan si baasu falmaa qofa tase karaan biraan jiru soo tana irra buusaan teenya arrallee kaadiroota bilxiginnaa warra waggaa dheeraadhaaf waggaa 5 miidiyaa kanarra teessanii nuti sagalee ummataa teettanii ummata sobdan sobaallee baatan akka nama sagalee oromoo ta'uu if gootanii kijibaan arraan tanamoo rabbiin saaxil isin baase nutilleen haga dandeenyu ifaajii goonee asirra teenye itti arrabsamnee isin kana saaxil baasutti odoo sila arran nuti isin saaxil baasuu baanne arrallee sila isin ummata keenya sobuuf yaalii godhaa jirtan jechuudha ummanni kun keessattuu ummanni lamaan Dr. Tanakaa isin jettaniin sanii fi gurbaa Austraaliyaa irraa gale san kiiloo kaasuu didee ari'ame amma yeroo ammaan tana eenyu urgee ka jettaniin jechuudha inni sunis akkanatti asirra taa'ee iyyee safaarii minilik safaarii numa jira oromoon tiyya harkatumtiif bar namichi kun sabboonaa itti harkatumtiif edaa inni minilik safaarii afaan amaaraatiin jirusan mishinaa kannameef maaliif beennuti amaaraa fi oromoo wal afaan buufna yeroo protestanii bar inni amaaruma arrabsa dalagaa biraatti akkan qabu safari minilik kuma jira amata afur Austraaliyaa taa'e kunis asirra taa'e kamaal galchuu nu faarsa kamaal galchuu nutti faarsa eenyu bana Umar Suleemaan nutti bana ilmaan si komandoo jeeti asii ummata keenya sobee assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu jee ummata keenya sobee sobaan akkasitti waggaa afur stuudiyoo taa'ee harki isaa dheeraadha basaasa ture namichi kun basaasummaan isaa ta'arraatii miti harki isaa dheeraadha ka bubbule basaasummaan namicha kanaa ta bubbulte isin arra isinif fakkaate harki isaa dheeraa ka ture basaasummaan isaa ta turte akkas je'eeti ummata keenya amata afur sobe ummata keenya warra wallaggaa kophatti dhiibee asirra taa'e maqaan jirre yaa ilmaan mishiinarii yaa ilmaan akkana maarre jee arraban xulu godhee asirratti oromoota kana oromoo keessaa baase inninu kan qulqullummaan isaa hin beekamin oromoo kana baasee oromoo keessa inni fiifu biifee keessa dhalate biifeedha warri maal maqaan isaanii maal isa maqaan isaa maal isa
فديسي مال بي هاخم نجر سمال مكان سا ها إيه بي هاكم نجر سانغ هاكم وني سنا جرو نتي مال مكان سا مقالة سن إيفا منا قودا هاكمني جرا سنجر هاكمني ورا أمتا نفتانيا جرو أورمون أورمون أكنا انقبضو خنا انقبضو ولا أنا شنو برد فنيتي أتشما قلني أتشما نوب مقافة من بسيديمو فيارقر بسيديمو روسا أحمد فيارقر بسيديمو نرى لنا وري بسيديمو أسخيج جراتا بسيديمو هوسبيتالا قد جرا خد در جور جارمي در جارمي جرا هاكمني بسيديمو خن بيفيد ورا تشيد دلتون دي بيفيد سنغالي حاكم بسيديمو خنا نما يدو ولا نشوف نمني غامبيلا رادوفا منزل رادوفا اماره خيستو اماره وري وني تركستي نفتنيا اماره اورموني قبدو خنا بسيديمو ايس ورا بسيديمو خنا وري اتشي ولا نشوف دفو رغوداني سا وري ولا سافچ دفو ايثيوبيا غوتو رادوفا نجچو خنين BFJF بياينتو جراچو بنغالا سانقيس سو وري دفو خون أبان فدني دفو أتشي غلا هون دي دفو أتشي غوسانو مغافتا يچو مالف خيستو نفتنيان هدو جرا نفتنيان تا منزل را دفتي دواخنا ولا نتشوف خلو افتي بشديمو دفتي لكويسان قبض نوتي نموت هدو أما شكا جرا نوتي شكيني جرا نوتي أما مالف جنان نوتي أسوان فدتاتي أسوان أني ديفا منا قودا أني همينيا في ميت خون والربي نمفتو واني قماتما يوخان مال جتنيني أفان وناتين والربي نمفتو garuu haakimni bishidiimoo ni jira biyya san ummanni naannoo adda addarraa wallaannachuuf dhufa ani waa'ee kanaatiin arra kaayyoon tiyya waa'ee qomaaxummaa dubbachuuf miti tana dubbachuu barbaadeeti garuu ilmi namaa hundi dhukkubaan nama yaamuun gaarii miti garuu maali beeytani garuu namoonni wallaannatan hedduu dhufaa magaalaa san achi dhufanii achumatti hafanii achuma sadaqaa kadhatan achumatti ilmaan horan hedduun isaanii warri manzirraa dhufan akaakayyoon isaanii warra manzirraa dhufee jira abaabayyoon isaanii warra manzirraa dhufee jira achitti hafa achumatti gosa gala jechuudha achuma gosa teenya moo gaafata ilmaan isaanii immoo histirii fi ni beekan histirii fi sirritti beekan kanaaf namoota garii shakkina nuti namoota akkana hiddaan namoota akkanatti oromootan abaa'oon amaara qaqqalaa jettee nu ergitee jee afaan amaaraatiin gizee dubbatu no jennee jechuun nuti baakaaf goone no nu haa qoratamu jennee namni kun nu haa qoratamu wanni jenneef maaliif abaa'oon takka saba tokko qalaa jettee hin beeytu nuti hin dhageenye nuti abaa'oon ka'aati amaara qaqqalaa jettee hin beeytu saba amaara jedhamu fixaa jettee hin beeytu abaa'oon ka qabsoof baateellee sirna cunqursaa saniin jiisaa baate malee sirnaan wal dhabde malee akka dhuunfatti saba tokkorraa rakkoon qabdu abaa'oon takkaa saba abaluu faana fixaa jettee hin beeytu gaafa afaan amaaraatiin as bee namni kun sabni abaluu kun akkana je gaafa hayyoonni oromoo kun khasila amma leencoo lataatu oromoo fakkaatamu ummata kana oromoo fakkaata jira keenya nama akka leencoo lataa bareedaa kana akka daawwit babbareedaa kana oromoorraa mulqanii godina guutuu ala dhaabuun kun diinummaadha namnoonni akkanaa kun shakkinee jirra wanni jennuuf kanaaf nuti dubbiin gosa san himatu qofaa miti no akaakayyoon isaa eessarraa dhufeedha dubbiin akaakayyoon isaa eessaa dhufe akkamitti yoo manzirraa dhufe malee maal godhuuf amaara wal afaan nu buusa namni diinummaa dila kana arrallee warri bitamaa jiru kun warra abaarsa qabu warra lummut ta'e jechuudha lummuxi jechuudha namni abaarsa hin qabne rabbiin akkanatti hin lummuxeessu an dhugaan isin himan abaarsa kun abaarsa gaafa ati sabaaf saba wali buuftu gaafa gandaa fi ganda wali buustu gaafa hayyuu fi hayyuu wali buustu gaafa garaa qochumaa keeti jettee akka sangan nama wali buustu atiin kun siihuu shakkinee jirraa jennee jira jechuudha ammaan tan yab ni beeyna sirritti wal beeyna oromoo keessa wanti tun hin jirtu oromoo keessa hin jirtu tun haa wanni sun bishidiimoo dhaabbattu malee biifeedha wanti achitti sabaaf sablammoota achi dhadhalataa jira akaakayyoon isaanii dhufanii achi nutti horan ilmaan manzirraa warri dhufu yoo namni kun hiddi isaa miniliki dhaabbachuu baate yoo namni kun hiddi isaa nafxanya dhaabbachuu baate meeqaa jiran nuti ni beeyna kama gaafame lakkoo isan qabu ni beeyna nuti
akkanatti oromoo hin jibbu lafetti oromoo lafetti hin jibbitu never ever wahuma fedhe dhufa malee oromoo lafetti akkanatti gadi buutee hin jibbitu kanaaf arra sangoonni furushkaa nyaatan sangoonni laal yeroo hedduu nama akkam feeti beetanii mootummaan takka abbootiin irree yeroo nama cabsuu deeman nama garaaf bulu nama identity crisis qabu nama rakkoo adda addaa qabu ni jiraame nama hallayyaan dura dhalatte akka sangatti nyaatee dhugee sagaraa bahu malee khabiraan barbaadan jechuudha kanaaf namni kun shame on you salphina namticha arraan tana oromiyaa tana bakka kudhanitti addaan cicciruu deemu akka gurbaan eenyu maqaan isaa Taamiraat Nagaraa je huma takka abiyyi waan gaarii dalagaa jira garuu inumaa ni ture je bar ni ture abiyyi ni ture je bar nun Taamiraat Nagaraa aboo Taamiraat Nagaraa kun izeemaadha paartii Biraanuu Naggaati garuu ilaalchi isaatiif abiyyi tokkuma jara keenya Taamiraat Nagaraa dubbii jeetana Haajii Xinxalaa dubbiin tun isa dhibdee jirti Haajii Xinxalaan wanni inni cinqamu waan Taamiraat Nagaraa dubbatu waan Daani'el Kibbat because jara kana keessa waa jiran isin qulfiin barbaadan isin haaluma namni itti dubbatuuf iyyansa namaa qofa laala qulfiin achi keessa jirti jara kana keessa jirti maal je dura paartii maqaa sabarattiin dooyte balleessu san booda caasaa oromiyaa ja'anii fi sabaaf sablammoota ijaarame diigu heeraa fi seera jijjiiru san booda waa'ee barnoota irratti dalaguudha je inumaa abiyyi amma takka irratti dalagee jira ta paartii diiguu irratti dalagee jira tana ni ture inumaa amma dura godhuu irra ture nuun jee namichi kun dhageessanii mi kanaaf namichi kun addaggeedha namichi kun adawwiidha oromoo balleessu dhufe oromiyaa diiguu dhufe jaalannuu jibbinuu akka seenaan taane boru ganama ka'uu qabna lafa tokkummaadhaan fincilaan itti lafaa ka'uu qabna oromoon karaa dandeenyu hundaan hiriiraanis fincilaanis yeroon nu geessette funyaan nu geessee jirta abiyyi nurraa ka'e jaanii funyaan isaa lafa rigan ga'ee jira bakka daaseen period kanuma qofa karaa nu baasu tokkummaan fincilaan oromoon keessaa alaan baatee namicha kana firraa kaasuu qabdi wanni sababni pirezidaantii mana murtii itti kaaseef dheengadda poolisa kaasanii poolisa bar harki dhiigaa fidanii alamuu simeefaa fidan ummata harki dhiigaa nafxanyoota warra Elubaabur akka Addisuu Araggaa kana fa'a warra afaan oromoo akka gaarii bulbulee taasoo kanaan bakka buusanii arrallee mana murtii nama biraa ka'ee fi ajaju akka sangaa eenyu maqaan isaa sangicha eenyu maqaan isaa itti aanaa pirezidaantii kana sangaa eenyu maqaan isaa Shimallis akka isaanii kana achi kaateeti wanni mana murtii oromiyaarra oromoo cabsuudhaaf galgala ganama deemaa jira ka'uu qabna dirqama jaalannuu jibbinu tokkummaan ka'uun dirqama biltsiginnaa dura dhaabbachuu qabdi oromoon biltsiginnaa dura dhaabbachuu qabdi biltsiginnaan kijiba biltsiginnaan oromiyaa fi sablammoota balleessitee aadaawii siraat Itoophiyaa takkitti deebisuuf wanni isiin deemaa jirtu kanaafuu fayyaa argadhaa waan hojjetaniif furushkoonni sangoonni akka sangaa ayyaana bitamtanii maallaqaan ammallee sangoonni shan boru yoo rabbi jee rabbi nagaan isin agarsiisu sangoota biraa deemaa jira abo shit man namni last minute mo maali bo namni last